Hordoftoota Diidaa Tiyuub akkam nagaanaaf jirtanii ani fayyaadha. Ani galanni haa ga'u. Egaa hordoftoota keenya nageenyi Waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti yeroo hundaa isin haa eegu jechaa ta'u. Egaa hordoftoota keenya har'a wanta haaraan isinii fidee dhufe. Wanti haaraan kun maalidha? Lammiileen Itoophiyaa naannoo Libaanos keessa jirtan of eeggannoo guddaa mootummaa Beeruutirraa dabarfame tokkoon isiniif dabarsaa jechuudha. Sanaan duratti kabajamtoota keenya isin hunduu warreen haga ammaatti anaaf maatii taatan viidiyoo kiyya isin hunduu sheerii gochaa ta'u akka na gargaartan. Sababni isaatis viidiyoo isin sheerii naaf gootan kun ana waan na gargaaruuf sabskraayibii naaf gochaa ta'u warreen haga ammaatti naaf sabskraayibii naaf hin goone isin hunduu sabskraayibii naaf gochaa ta'u akka na gargaartan akka infoormeeshinii haaraa darbu kana isin hunduu akka dhaggeeffattan isinin jedha. Egaa kabajamtoota keenya akkuma mata duree irratti isiniif ibsuu jaallatte jechuudha. Waa'ee dhibee koronaa vaayirasiiti jechuudha. Mootummaan Beeruut yookaan immoo Libaanos of eeggannoo guddaa jechuudha dabarsee jira. Akkuma beektan koronaa vaayirasiin addunyaa irratti yeroo mara jechuudha babal'atee jira jechuudha. Beeruut keessatti illee namoota muraasa irratti jechuudha mul'atee jira waan ta'eef isin hunduu of eeggannoo isin godhuu qabdan kana isiniif dabarse jechuudha. Dhibeen koronaa vaayirasii addunyaa irratti akkuma beektan baay'ee babal'atee jira. Garuu yeroo dhiyoo keessatti mootummaa Beeruut yookaan immoo Libaanos beeksisa addaa baasee jira. Beeksisni kun Beeruut keessatti namootni dhibee koronaa vaayirasiitiin qabaman tokko qabamanii jiran. Kana irratti hundaa'uudhaan dhibeen kun akka hin babal'anne nu hunduu wantoota sagal beekuu qabna jechuudha. Nu hunduu maalidha? Wantoota sagal beekuu qabna. Beeruut keessatti akkuma beektan namoota muraasa irratti koronaa vaayirasiin mul'atee jira waan ta'eef isin hunduu kana hundaa jechuudha beektanii ta'u of eeggachuu qabdan jechuudha. Inni tokkoffaan maalidha? Dhibee koronaa vaayirasiitiin akka hin qabamne of eeggannoo tokko gochuu qabda jechuudha. Of eeggannoon kun maalidha? Harka keessan irra harka keessan jechuudha irra deddeebitanii ta'u saamunaa fi bishaaniin dhiqachuu qabdan jechuudha. Irra deddeebitanii ta'u jechuudha. Guyyaatti gizee 4 dhiqachuu qabdan jechuudha. Yoo albalazaa jechuudha dhibeen kun isinitti darbuu danda'a jechuudha. Inni lammaffaa immoo warreen qufaa qabanirraa yeroodhaan yoo qufaan isaanirraa jechuudha meetira tokkorraa haga meetira 2 fagaachuu qabdan jechuudha. Isin hunduu jechuudha. Fakkeenyaaf isinitti qufaa ta'u jechuudha isinitti dhiyaachuu danda'a waan ta'eef hatattamaan isaanirraa meetira 1 yookaan 2 jechuudha faffagaattanii ta'u of eeguu qabdanii jechuudha. Inni sadaffaa immoo harka keessaniin afaan, funyaan fi ija keessan akka hin tuqne amma harka keessan dhiqattanitti funyaan keessan, afaan keessan, ija keessan of qabuun qabdan jechuudha. Isinii galee egaa of eeggannoo kana of eeguu qabdan jechuudha. Inni arfaffaa immoo yoo isin qufaasisu jechuudha sooftiidhaan yookaan immoo maharrabiidhaan afaan keessan uffisuu qabdan yookaan immoo harka keessaniin maharrabiidhaan akkatti afaan keessan cuftanii ta'u jechuudha qufahuu qabdan jechuudha. Nama biraatti illee akka hin dabarre jechuudha. Inni shanaffaa akka tasaa ta'eetoo dhibee kanaan yoo qabamtan mana keessanii bahuu hin qabdan jechuudha. Isinii galee mana keessanii bahuu hin qabdan jechuudha. Mana keessan teessanii ta'u jechuudha kara doktaraatti bilbila yookaan furmaata doktarri isinitti himusan jechuudha of kunuunsuu qabdan jechuudha. Ala bahuu hin qabdanii akka tasaa dhibee kanaan qabamuu dandeessanii achuma teessanii ta'u doktaraatti bilbiluu qabdanii jechuudha. Inni jaaffaa immoo qufaa yookaan immoo tukkusaatiin yookaan immoo mataan keessa yoo isin dhukkube akkasumas rakkoo hargansuu yoo isinirratti uumame bakkuma jirtanitti karaa hospitaala
Raafiq Harar jedhamutti bilbila bilbiluu qabdan jechuudha. Isin galee achuma teessaniitu walii gadi deemuu osoo hin ta'in achuma teessaniitu jechuudha. Karaa hospitaala Raafiq Harar kan jedhamu sanitti bilbiluu qabdan jechuudha. Inni torbaffaa immoo akka tasaa ta'etu namoonni dhibee koronaa vaayirasiitiin qabataman yoo argitan akka tasaa isin kottaa na gargaaraa dadhabee ka'uu dadhabee deemuu dadhabee isin waan isin jedhaniif isin immoo jechuudha afaan keessan maharrabiidhaan yookaan shaffantanii ta'u jechuudha isaan gargaaruu qabdan alabalazaa isinitti daddarba jechuudha. Inni 8ffaa bakka namoonni baay'atanitti jechuudha of fageessitanii ta'u jiraachuu qabdan jechuudha. Bakka namoonni baay'atan sanitti koronaa vaayirasiin waan jiruuf isin hunduu jechuudha akkuma danda'ameen namoota adda addaa sanirraa of fageessitanii ta'u jiraachuu qabdanii jechuudha. Inni 9ffaa inni dhumaa immoo maalidha? Dhibee kanaan qabamtanii ta'u akka tasaa kara biyya biraa deemuu barbaaddan. Dhibee kanarraa jechuudha osoo hin fayyin kara biyya biraa deemuu hin qabdan jechuudha. Achumatti jechuudha isin hunduu karaa hospitaala Raafiq Harar jedhamu kanatti bilbiltanii ta'u jechuudha. Furmaata adda addaa argachuu qabdanii ni fayyitanii osoo hin fayyin kara biyya biraa deemuu hin qabdanii jechuudha. Egaa kabajamtoota keenya informaashinii har'aa kara sa'aatii 9 moo akkana na bira ga'e waan ta'eef isin hunduu jechuudha informaashinii amma isin erge kana hojiirra akka oolchitan isiniin jedha isin fayyada waan ta'eef. Egaa yookaan immoo hordoftoota keenya isin hunduu jechuudha Didaa Tube kanarratti sabskraayibii sheerii laayikii gochaa ta'u akka na guddistan isinillee wanta isin fayyadu isiniif ergaa ta'u viidiyoo adda addaa isiniif hojjechaa ta'u waan isin gargaaraa jiruuf isin hunduu sabskraayibii sheerii laayikii gochaa ta'u namoonni adda addaa wanta dhibee kanarraa akka of eegan namoonni haga ammaa hin dhageenye dhibee akkana jechuudha irraa akka of eegan sheerii laayikii sabskraayibii gochaa ta'u akka na gargaartan isiniin jedha. Torban gaarii isiniif haa ta'u. Barumsa kiyya har'a asirratti isiniif xumuree jira. Nagaan naa jedha. Horaa bulaa isin jedha. Nagaan naa bulaa.